Yooyyaa nagaa keessanii matiiwwan channel keenya bakka jirtan maratti nagaan kun sinaa qaqqabu. Har'as immoo viidiyoo ajaa'ibaatti walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan waliin ilaalu icciitiiwwan telegiraamii keessa jiran shanansaa waliin ilaalla jechuudha. Hanga dhumaatti nu wajjiniin taasisaniin jira. Gara barnootaatti otoo hin deemin dura YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa. Mallattoo bilbilaa bukkeetti dhuftu tuquun ol kan jedhu kaawwachuun viidiyoon keenya saffisaan akka isin qaqqabu taasifachuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffii qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii irratti nuuf barreessaa isiniin jenna. Viidiyoo kana immoo laayikii tuquutiin eegallaa. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tolega. Appii telegiraamii isin barbaachisaa jechuudha. Haarofti isaa gadi lakkifamee jira. Play Store irraa buufachuu ni dandeessu jechuudha. Telegram jettanii yoo seentan buufachuu ni dandeessu jechuudha. Kana malees immoo liinkii isaa koomentii jalqabaa irra isiniif hankaa karaa sana seentanii buufachuu ni dandeessu jechuudha. Seennee waliin ilaalla. Yeroo seentan bilbila keessan itti galchitu sana booda koodiin isiniif ergama. Sana booda darbuu qofaa jechuudha. Haaluma salphaatiin darbitu jechuudha. Tokkoffaa irratti wanti waliin ilaalla. Waan ajaa'ibaa tokko nuuf fidee jira jechuudha. Kunoo tuqsadee kanarra inni tuqsadee sanarra erga tunneen booda suura irra kaawwachuudhaaf ni deemna jechuudha. Kunoo bakka suura irra kaawwattan kunoo asirraa suura irra kaawwattu jechuudha. Erga tuqsadee sana tuqxaniin booda kunoo ishii kanaan suura irra kaawwattu profaayilii keessan irra jechuudha. Ammaan suura tokkoon barbaada. Kunoo suurum kana iyyuu naaf haa ta'u. Kunoo an suura kanarra kaawwachuuf hin jira. Duratti raayitii xunnee akkanumatti irra kaawwanna ture. Waan haaraa tokko asitti dabalee jira jechuudha. Kunoo mallattoo ishii jidduu kanarra si'a tokkoof ni tuqxu. Sana booda asirra animeeshinoota garaagaraa wantoota sosocho'an kanneen adda addaa haala ajaa'ibaatiin irra kaawwachuu ni dandeenya jechuudha. Bifa garaagaraatiin jiru. Bifa namatti tottolaniin kan barbaadan irra kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin kunoo bifa namatti tottolu jechuudha. Kun immoo wanta baay'eessaa jechuudha. Wanta telegiraamiin fide keessaa waan ajaa'ibaati jechuudha. Kun waan ajaa'ibaati jennee qabna. Kun amma YouTube fa'aa asirratti kun akkanattiin asirra keenye profaayilii keenya irra kaawwachuu ni dandeenya. Kun haala ajaa'iba ta'eetiin kun bifa kanaatiin animeeshinoota garaagaraa irra kaa'uun danda'amee jira jechuudha. Asirraa dan kan jedhu kanarraan tuqaa irra naaf taa'u qofaa jechuudha. Kun haala ajaa'iba ta'eeti. Raayitii kana tunnaan irra naaf ta'a jechuudha. Profaayilii koorra wanta sosocho'an kanneen akkasii kanarra kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Waan haaraa telegiraamiin fidee dhufedha jechuudha. Tokko jedhadha. Inni kun tokkoon gara lammaffaatti. Tolega. Inni lammaffaamu miseejiiwwan garaagaraa ergaawwan garaagaraa yeroo nama barreessinu amma fakkeenyaaf Oromoo jedhee tan barreessee isinitti agarsiisa. Waan ajaa'ibaa tokko irra nuuf kaayetu jira jechuudha. Gaaffiiwwan garaagaraa yeroo namaa fi peejiiwwan garaagaraa qabdu fuula chaanaala jechuudha. Telegiraamii irraa qabdu yoo ta'e gaaffiiwwan garaagaraa yeroo gaafattan namni akka hin argine gochuu dandeessu. Namni akka yaalu gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Oromoo jedha gaaffii jedhu kana dhoksuu nan danda'a jechuudha. Asumarraa kunoo mallattoo tuqsadee kanarra nan tuqa. Ergan tuqeen booda kunoo asirraa spoiler kan jedhu kanarra si'a tokko nan tuqa. Kunoo haala ajaa'ibaa ta'eetiin ni dimismisaa jechuudha. Sana booda abbaan sun Oromoo jedhee maalidha jedhee ni rakkataa jechuudha. Sana booda irra tuqee ilaaluu ni danda'a jechuudha. Duubatti deebi'ee yeroo deebi'ee seenes ammas deebi'ee kan jalaa ta'a jechuudha. Hiccitiif illee beeksisa wanti kun maalidha jedhees immoo namni ni tilmaamaa jecha garaagaraa gaafachuudhaaf deebii warreen ni ta'a jettan akkanattiin dhoskuudhaan gaaffiiwwan garaagaraa nama gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Wanta haaraan itti dabalame immoo telegiraamii irra ni jira jechuudha. Lama amma gara sadaffaatti. Asuma keessa otoo hin bahin inni sadaffaamu laayikii tuquu ni dandeenya jechuudha. Viidiyoota kunoo asirraa laayikii akka tuqnu nu taasiseetu jira jechuudha. Asuma kan isitti nu barbaadu koomentii kennuus illee ni dandeessu jechuudha. Hawaasa kanarratti jechuudha. Kunoo asirraa haala ajaa'iba ta'eetiin
kanatti laayikii tuquu ni dandeessu jechuudha. Namootaaf laayikii kennuu ni dandeessu, diskilaayik gochuu ni dandeessu. Kana gochuuf immoo asumarraa sararaan sadeen kanarra ni dhuftu. Sana booda siiting kan jedhu kanarra ni argattu. Erga ishee argattanii chat settings kan jedhu kanarra si'a tokko ni argattu jechuudha. Erga ishee argattanii xiqqum gadi siqtu jechuudha. Erga siqxaniin booda kunoo asirraa quick reaction kan jedhu kanarra kan barbaadan ni filattu jedha. Thumbs up jedha, thumbs down jedha. Asirraa kan barbaadan filattu jechuudha. Sana booda namaaf laayikii tuquu ni dandeessu jechuudha. Inni arfaffaa immoo waan ajaa'ibaati. Arfaffaa ilaaluudhaaf viidiyoo kana laayikii tuqxanii tole arfaffaa ni ilaalla jechuudha. Sarara sadeen kanarra ni dhuftu. Kun asirraa people nearby kan jedhu kanarra si'a tokko tuquutiin namoota dhiyoo keessan jirtan qunnamuu ni dandeessu jechuudha. Bilbila isaa otoo hin qabaatiin, lakkoofsa isaa otoo hin qabaatiin qunnamuu ni dandeessu jechuudha. Kun asirraa turn on gootu jechuudha. Lokeeshinii tan akka gootan isin gaafata jechuudha. Sana booda lokeeshinii asirraa turn on ni gootuufi jechuudha. Yookaan immoo on ni gootuufi yookaan banaa taasistu jechuudha. Namoota naannoo keessan jiran qunnamuufi jechuudha. Kana malees immoo guruupoota naannoo keessanitti argaman kanneen barbaadan banuu yookaan arguu ni dandeessu jechuudha. Ofiifis immoo kireet gochuu ni dandeessu jechuudha. Kun amma akka narraa fagaatanis illee asirra naaf ka'a jechuudha. Guruupoonnis wantoonni garaagaraa jechuudha. Haala ajaa'ibaati waan kanas itti nuuf dabaleetu jira jechuudha. Isa dhuma arginu jira kabajamtoota akkasinitti tolaa jiru abdii guutuudha kanan qabu. Inni dhuma ammoo kunoo sarara sadeen kanarra ni dhuftu. Erga shirra dhuftaniin booda settings kan jedhu kanarra ni seentu jechuudha. Wanta addaa tokkotti nuuf dabalee jira jechuudha telegiraamiin. Waan kanaaf immoo namoonni hedduu jaalatanii jiru jechuudha. Fooldara mataa keessanii kireet gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma yoona ibsaa apps kan jedhu kun asirraa argaa turtanii maalilla jechuu dandeessu. Warroonni immoo hin hubannes jiraachuu dandeessu. Haala ajaa'ibatiin kireet gochuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo sararaan sadee kanarra ni dhuftu. Si'a tokko irra dhuftanii settings kan jedhu kanarra si'a tokko ni dhuftu. Erga dhuftanii chat folders kan jedhu kanarra si'a tokko ni tuttu. Asirraa create new folder kan jedhu create new folder kan jedhu kanarra si'a tokko ni tuttu. Sana booda asirratti maqaa isaa kan qofaadha jechuudha. Amma ibsaa tek jedheen isinitti agarsiisa. Kunoo asirraa ibsaa tek jedheetan kunoo ibsaa tek jedhee right gochuu qofa. Sana booda add chats kan jedhu kanarran tuqaa create ta'uu qofa jechuudha. Uumamee jechuudha. Haala ajaa'ibateeti waan kana siitingii kana namoonni hedduun jaallatanii jiru. Baay'ees immoo itti tolee jira. Sana booda add chats irraa chatii barbaadan add itti godhatanii save ni tuttu jechuudha. Erga save tuttaniin booda foldarra haaraa tokko kireetteeti isin eegaa jechuudha. Kunoo haala ajaa'ibateetiin foldarra haaraa ibsaa tek jedhu uumamee jira jechuudha. Waan kana sirriitti jaallatan namoonni hedduu waan kana fiduu isaatti kooment illee gochuu ni dandeessu isin jedheera. Kunoo haala ajaa'ibateetiin ibsaa appisirra telegiraamii keenya irra seentanii wantoota garaagaraa barachuu ni dandeessu jechuudha. Ibsaa appis on YouTube jedha telegiraamiin keenya. Achirra isiniif keenya wantoota garaagaraa achirra seentanii itti bashannanuu join gochuudha. Wantoota garaagaraa asirraa argattu jechuudha. Kunoo kooment illee gochuu dandeessu isin jedheera. Kunoo kooment gochuu ni dandeessu jechuudha. Asirra kanattiin telegiraamii wantoota hedduutti nuuf dabalee jira. Play Store irra seentanii download godhachuu qofa jechuudha. Waan baay'ee isin rakkisu hin qabu jechuudha. Barnoonni irraa akka jaallattan abdii guutuudha kanan qabu. Next video ibidda ta'eetiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf ta'a.